Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ummaayoona Shamarka fuunee jirtu ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra argamtan hundi keessan akkam nagaa qabdu akka nagaa ሰላም qabdan ሰላም abdiin qaba ሰላማችሁ ይብዛ። rabbiirraa እንዴት ናችሁ? inshaallah. ሰላም ሁሉ አማን እኔ ያለው Egaa እግዚአብሔር ይመስገን። ሮቤል har'as ነኝ deebi'ee dhufee ባለማተብ። jira alhamdulillah. እንግዲህ እቺ እህታችን መንገድ ላይ Fedha ተጥላ rabbii ነው ያገኘኋት። guddaatiin warri maatii በዛ ላይ kiyyaa ነፍሰ faaraa ጡር taatan ናት። maatii naaf ta'e ማን ittiin ነው deebitina እንደዚህ akkasuma fuuldura የተጫወተብሽ ወይ maatii ደግሞ kiyya taatan baga nagaan ባላለሽ eegan ስላት isin jala hordoftoota አብዲ kiyya. የሚባል ልጅ የባሌ ልጅ አጂማን ነው Egaa har'a ተጫውቶብኝ እኔ akkuma ማርገዜ iskiriin irra ሳቅ argaa ጥሎኝ jirtan ሄደ። kana ቁጥሩንም አለኝ viidiyoo kana ጊፍቱንም jechuudhaan ፎቶ viidiyoo አለኝ kana ብላለች። waliin ኢጃዛ daawwanna. ቤቶቹ ደግሞ አውጥቶ ጣሉኝ። Shamarran ሁለተኛ keenya እዚህ warri እንዳደርሺ mana ብሎ warri biyya arabaa keessa dalagan jechuudha. ኤምባሲም ሄጄ Keessattuu warri ምንም ማድረግ addunyaa kana አንችልም እኛ dalagan ብሎ እነሱም akkasuma warri qaama hin qabne ብላ ኤምባሲ በር ላይ amma ተጥላ mucattiin ነው kun hedduu ይዣት kunuunteettee የመጣሁት። booyaa jirti. እንግዲህ ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? እስቲ በዚህ ጉዳይ Waan dubbachuuf illee የምታውቁ wallaahi ልጆች nama wanti እባካችሁ jedhu nama qaanfachiisudha. እንርዳትና ወደ Hundaafuu ሀገሯ mee እንድገባ shamarran እናደርጋለን። teenna ልጁ qofaa ደግሞ አብዲ yaadannu ይባላል። tokko ፎቶውንም tokkorraa አለኝ haa baratu. ድምፁም አለኝ። Fakkeenya nama tokko irratti waan እለቃለሁ agartan በቪዲዮ tokko ani osoo akkas እሱን ta'e hoo jettanii yaaduu danda'uu qabdan. Osoo wanta akkasii sun narra ga'e akkam ta'e jettanii yaaduu kan danda'uu qabdanii yoo durallee badirra ka jiraattan taate irraa deebi'uu dandeettan jechuudha. Rakkoo nama tokkoo yoo irra agartanii jettanii anis boruma akkana kanan na mudataa jettanii yaaddanii rakkoo irra jirtan sanarraa deebi'uu danda'uu qabdanii. Amma mee mucattiin tuni wallaahi hedduu garaana nyaatte jechuudha. Qarqaarri biyya haa galchinuu jechaa jira jechuun jechuudha. Sila biyya yoo galte jechuun mucaan kun yoo abbaa manaa isii hin taane abbaa manaa yoo ta'e durumaanuu gatee hin deemu. Yoo gatee biraa deemillee biyyatti soo galte haga tokko. Garuu qaama asii gatee biraa deemu kuni biyyatti illee gaafa galte quba isii hin qabu jechuudha. Haa ta'u garuu shamarran keenya ani akka nama tokkootti akka shamarree takkaatti wanti isin jechuu barbaadu shamarran teenya. Ilmi namaa hin dogongora erga dogongortanii dogongora kanarraa waa barachuu qabdan. Tokko jalqabuma yoo ka heerumtanillee ta'e jechuudha abbaa manallee yoo godhattan taate biyya namaa keessa teettanii jechuudha. Biyya namaa keessa teettanii abbaa manaa yoo godhattanii yookaan heerumtanii waliin jiraattanii jireenya biyya namaa kana qofatti ofi hin dagatina wanni isiniin jedhu. Jireenya biyya namaa kun isinitti tolee uffatumaa fi maalii bashannana bakka biyyuma namaa kana keessatti waan dalaydan biyyuma namaa kana keessa yoo fixxan gaafa rakkoon isinirra ga'e fakkeenya isin haa dhukkubu haa ta'uu egaa akkuma mucayyoo tanaa haa ta'uu gaafa rakkoon tokko isinirra ga'e kara biyyaa galuun keessan hin oolu. Yoo amma waan qabdan gootuu biyyuma namaatitti fixxanii humni keessan biyya namaatitti dhumee mallaqni keessan biyya namaatitti dhumee waa tokko osoo hin qabatin gara biyyaa galtanii maatii keessanii miti namni kamiinuu achi garagalee isin ilaalu. Wallaahi namni kamiinuu haadhaaf abbaan keessanillee jechuudha dura isinitti xaaranii isin guddisanii bakka namni ga'u isin ga'anii biyya namaa tana isin oofanii hin dalagatti jedhanii ofis jijjiirtee nullee jijjiirtiif oofan jechuudha. Garuu ati biyya namaa deemtee of dagattee gaafa qullaa kee galte simatu maraata malee namni takkasii waliin hin cinqamu. Namni takkasii waliin hin cinqamu nama hedduu argaa jirra jechuudha. Nama hedduu argaa jirra. Ni agarra miidiyaa kanarratti illee inuma agarra jechuudha. Ijoollee meeqatu biyya namaatii galtee waan irratti kuftu dhabde karaarratti buna gurguraa jirti. Garuu buna gurguruun ani dalagaa tuffatuuf osoo hin taane haa ta'u garuu biyya namaa keessatti xaartee achitti balleessitee yookaan maal taatee bakka silaa galteetiin boqonnaa itti godhattutti dhaabdee akkas karaarratti wanti jechuunis hedduu nama gaddisiisa. Sila kana ta'ee fi abbaa manaa keessan waliinuu yoo jiraattan abbaa manaa keessan waliinuu yoo jiraattanii itti bashannana hanga ta'e yaanii giyaasa keessanii yoo bashannantanis akka mana ambaatti osoo hin taane akka keessanitti akka mana keessaniititti akka humna keessaniitiin waan qabdanirraa parsantii 20 yoo asitti fayyadamtanii parsantii hanga ta'e biyyatti galfattanii biyyatti waa tokko godhachuu qabdan. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Wallaahi hedduu takka isin fayyada wanni asitti ittiin bashannantan amma raahaasii kana laaltan malee wanna biyyaatu isin fayyada. Gaafa galtanillee itti hara galfattan. Karaarratti hin naftan jechuudha. Sila kana ta'ee fi amma mucattiin tuni mee fakkeenya abbaa manaa isii yoo ta'e
Abbaan manaa isiitu garuu hin beeku maal isii akka ta'e akkas isii godhee biraa deemee hin beeku. Abbaan manaa isii odoo ta'e har'a yeroo rakkoon akkanaa kun isii mudatu jechuudha. Akka rakkoon akkanaa isii mudatu karaarra teettee akkanatti hin booyuu hin dandeessu sila. Galtee waan dura waliin dalagatanii biyyatti godhatan san achi keessa teettee ilmoo ofii guddifachuu dandeetti. Har'a garuu isiin sammaraa hin qabdu na fakkaata waan isillee hin beekne jaalallee jedhan santutti ulfeessee abbaa manaa isii tayaa hin beekne hundaafuu isiin ulfooftee jirti. Har'a ka isii gayuuf ka isii hin geennellee itti kolfa. Shamarran teenna of yaadadhaa. Biyya namaa keessatti miti warra jechuun yaanii haati yookaan abbaan namni tokko ilma guddisuu dhiisi nama lamaanuu ilma guddisuun hin ulfaata. Biyya namaa keessatti yoo haadhaaf abbaan iyyuu yaanii waliigaltee qabaatanii wal ta'umsa qabaatanii waliinuu ka jiraatanii ilmoon jidduu isaaniitti argamu taate ilmoon biyya namaatitti hedduu ulfaata. Waa hedduu barbaaddi jechuudha. Waa hedduu barbaaddi ilma argachuun dura waa tokko qabaachuu qabda. Ilmoon osoo danda'ame biyyuma ofii keessatti osoo argatanii baay'ee bareedduudha. Biyya namaa kana keessatti waa hedduu si barbaachisaa ilmoo kan argachuudhaaf. Akkasuma immoo gaafa ilmoon dhufte waa hedduu aannantu jira, paamparsi jira, waa hedduutu jira. Kophaa ofii guddisuu dhiisaa nama lamaanuu guddisuun hin ulfaata. Sila kana ta'e shamarran teenya of qoxxobaa. Of qoxxobaa jaalallee jedhan dhiisaatii abbaan manaa keessan waliinuu yoo jiraattanii biyyatti waa godhachuuf yaada akkasitti waliin bashannantan kana osoo hin taane. Bashannanni asii asumatti homaa bashannanni biyya namaa homaa faayidaa hin qabu. Taznaannaatee har'a akkas taatee uffata gaarii qayyartee mana madaamii keessatti illee waan barbaadde uffachuu dandeetta. Dalagattee jechuudha. Dalagattee akka ilmoo namaa takkatti ofirrallee bashannanu akkasuma mallaqa illee dalagattee waa tokko godhachuu hin dandeetta. Wanni si dhorku takka illee hin jiru. Gadi baatee akkatti dhiphachuu irra jechuudha. Dalagaa dhiyeeffaaf yookaan mootii zanafataa jedha jechaaf akkatti karaa irratti hafuun kaleessa si wajjin kolfaa ture yeroo ati nagaya qabdu si wajjin nyaate mallaqa kan keessirraa nyaate wanti akkasitti nafne wala qabeenyi keessatti nafne wala qaamni keessatti nafne amma sammuun isiitu ni tuqamte jechuudha. Hamileen isii hagam dhayamam jette kana karaa irratti baatee kun akkatti gadi darbamtee inni jalaa badee bilbilee cufatee gaafa walitti dabalaman sanii yookaan gaafa hin ulfaa'in sanii wayi gate hin ganne. Har'a garuu rakkoon kun isa mudannaan gatee biraa deemu jechuudha. Sila kana ta'e shamarran keenya of eegaa baay'isaa of eegaa. Homaa isin hin godhu har'a si jaaladha siin jedhu boru si gatee deemuu danda'a. Wanti si hin ganne maal inni mallaqa kan keeti. Mallaqa yoo qabaatte bakka feete iyyuu buluu dandeetta. Yoo waan dalagatte mallaqni sun hin jiraanne sirraa nyaatee si fixee yoo jedhe akkanumas si gatee deema. Gaafa san sammuun keessi tuqama jechuudha. Bakki seentu hin jiru. Gaafa galtis warra keessi hin jaalatan dhugaadha kan akkamis jaalatan. Bakka silaa mallaqaa deemtee haadhaaf abbaa kan keetu ofillee jirtee warra kan kee jijjiiruu ka dandeettu ofii kan keeti ofitti taphattee yeroo keessanitti hin taphatin asiin jechuu barbaadeeti yoo dogongorillee dhiifama naa godha. Akkasuma warri dhiirallee jechuudha namni obboleettii qabu namni haadha qabu akkasuma gara fuulduraatitti illee namni kun ilmoo argachuun isaan hafoo yookaan taladhala argachuun mala waan argatu hin beeku jechuudha. Kana hunda osoo jechuun obboleettii isaatirra yookaan ilmoo isaatirra wanni akkanaa kun ga'ee ni jaalata. Wanni akkanaa kun irra ga'ee akkas gatanii biraa deemanii ni jaalata. Hin jaalatu jechuudha. Akkasumatti ilaaluu qaba. Erga dogongorsiisee isiin dogongortee jirti innis dogongorsiisee jira fiixan baasuudha kalaas akka godhettu jechuudha. Akka godhettu iyyuu fiixan baasuu qaba gatee biraa deemuu hin qabu. Akkamitti rakkoo irratti gatee biraa deema. Namni tokko wallaahi sammuun isaa xiqqeessee yaada jechuudha. Sila kana ta'eef shamarran teenya isin baay'isaatii ofii egaa nama isin jaaladha jedhee hunda jala hin deemina. Rabbiin isin haa eegu nama hundatti hin dogongorina. Yeroo ammaa kana yeroo nama jaalatanii natti fakkaatu jaalala yoo barbaadan galaa biyya keessatti jaaladha abbaa barbaadanii heeruma malee keessattuu warra Dubaayii kanatti heerumu. Warra Dubaayii jechuun ofii jifuu dalagaa hin qabdu ijoolleen dhiiraa akka jirtuun dalagaa malee ta'etti. Dalaydullee yookaan 800 wanni jara dalayduu yookaan 1000 kana utuu si fuudhellee homaa si hin godhu.
sila kana ta'eef galaatuma ofirraa miskiinuu biyyaa qotee nama nyaachisu san barbaadadhaatiin jechuu barbaade akkasii keessattuu waan dalagattan biyyatti warra oolfachuudhaaf yaalaa yaada. Asitti koonsartii suuqirra deemanii uffata bichaa guuruun gatii hin qabu. Kararratti nama hambisa. Wallahi kararra nama hambisa. Laalee hedduu gaddi jechuudha. Gisee siin akkasii gadditee jettu. Inni bilbila jalaa cufate zinnitti jedhe deema yoo nata biraa wajjin deema. Isii yaamilee isii akkasii gaccabse jechuudha. Wallahi akka nama dinqisiisa, nama gaddisiisa. Haa ta'u hundaafuu of eeggannoo godhaa tokkorraa tokko baradhaa. Waan nama tokkorra ga'e irraa barachuun dirqama keessanii siin jedha. Viidiyoolee isin irratti hin dheeressu. Nageenya ta'a yeroo gaarii naaf qabaadha. Homanatti dhaggeeffame yaada biraa keessa nagalche wallahi hedduu takka dhaggeeffame. Akkasii mijatti talallee rabbiin isii haa qarqaaru akka tolu rabbiin isii haa godhu. Nageenya naaf qabaadha yeroo gaarii naaf qabaadha siin jedha ማስላም ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሮቤል ነኝ። ኦኬ ሀቢቢ ሮቤል ሊፈመናፍ ጎዲ ቪዲዮ አተማ ገለክተና አጃይበን ሻማራን አከና ሚዲያ ፊዴ ኑረት ገለክተና እንገርጋሩ አንገረ ኮቲን ጀቹ ሚሊዮን ዶ ቀባለ ሰበብን ኢሳትስ ፋጋራ ሺከቸ ሰኔ ትልፈች ኦፊሶ ቀረጤ ማነ ኢጃሳ ጀዝባ ጀልባን ኦጋን ኦፍቲቲ ቅርናታሚን kadakana kana kabiyyetti maqaan nyaate shamarran biyya arabaa jedhan warrabsaa jiran abdii maal ishii godha giddini tulfeeche giddina kenni jedhani mana madaamiti hargisee baasee tulfeeche no ofii fedha ishiitiin gammachuu dhaffaan jecha gangalattee ufiddee dhuftee miti kana diqaala kalaas maal godhe miidiyaan nu fiddu nutti fidinaa nu abboo kana xirinyii ganda kaakana kana kani biyyarratti gurcuu ta'e duraayyuu jechuudha baga godhe gosh maammada dubaay akkana godhi hunda shiitu awwaarra dee godhiif maan tala haadhaarratti yantaane maa warranta